TikTok kopatan sinasa TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirta nagada ma faashina way bayin jenne faashina dhabamanii beekamu. Rabbina maan hin gahin faashina dhabamanii beekamu rabbina maan hin gahin. Dubartiin keessaa ugaa jara sana takkana ta'a jira rabbi mana keenya hin fidiniin jedhe. Nu jireenya iyyuu hin bareedu agarre nu jireenya iyyuu quban qabnu jireenyuma isa kuma kanaan immoo jireenya inni immoo keessaa duunu. Isa of ajjeesuun sun immoo lama duudha maaliif jennaan lubbuun asitti of ajjeeftee akiraatti milkooftu. Kanaaf ijoolleen keenya utuu of eeggatanii baay'ee gaariidha. Kanaa mannaa du'a wayyaa jedhanii funyoo bitatanii dhaqanii kil of gochuu wayii jalqabame. Anis akkanaa jedhee kunoo baatii lamman san dabarfate toora nama meeqaa ga'eera mana namni du'e. Keessatti immoo ijoollee durbaati. Ati qaalii ta'uu kee beektaa garuu jabeenya ta'uu kan kee namaaf. Abbaadhaaf ati jabeenyaa bar yoo immoo abbaadhaaf dhabdee jette immoo miseensa addunyaa kanaati bagarii lubbuun kan kee qaaliidha bar. Lubbuun kan kee wallaahi fokkiftuu ta'uu feete yoo taate lubbuun kan kee nu biratti jabeenya. Qaaliidha lubbuun ilma namaa. Qeensi namaa harki namaatu qaaliidha gurri qaaliidha amaanaadha. Lubbuun amma si keessa jirtutti qaamni kun amaanaadha hin gala meeshaa rabbiiti. Ijji bareenni kun hin gala. Harki kan kee hin gala miilli hin gala. Waa hunda galchitee kaatee gaafa gadi leeyita gaafa gadi mootoruu mangalchine ofii keetii inni nuusi fuudha. Ofii nuu duuti maaliif ofuutii jedhe namichi. Maa innoo guyyaa ofiitu eeggatee dhufa. Mee wantutti funyoo liqeeffattee leeyitee funyoo kan kee booddee namni sirraa buusee ka'e gatii funyoo liqeessuu kee dhaqee kaffaluun maa inni. Tokko lammaffaa akka waan duutee dhuftee rabbii wajjin rabbiin tolfattee kaateetti dhaqaa jirta mana atteessee diigdee kaatee teessee diigdee bixisaatee maraataa tokko tugaaf tokko du'een ka'ee jedhe. Andu'een ka'e boo andu'een ka'e dhagaa jaran andu'een ka'ee jennaan ishoo mee oduu biyya sanaa nutti miyyuu nu teenyaas teenyee ibiddarra qabamne kunoo sheekutii waa meeqa nutti maa jirani mee hadaraa waa'ee biyya sanaa nutti mii jennaan ba'u biyyi sun lafa duwwaadhaa jedhe ardii duwwaa bakkee waannoo bakkeeduma duwwaa tuyyu lafa ta'a jennaan ibiddas abbaata sii dhaqataanii jennatas abbaata sii dhaqataanii malee yaa'iin achi gadi hin jiru yaa'ii asitti hojjetattee deemta addunyaan carraadha ijoollee carraa keessatti amanamuu kennamti carraa keessatti hojjetattee waan irra facaafatte bor akaaffatte bor nyaattu akiraan bar bakka hammannaa yuumiti bar bakka galee jennaan achi galee kaazina sana keessaa waan hadha ol kaayyetti yoo anna hadha kaayyettes hanna dhaqxee nyaatta yoo hadha hammeenya kaayyettes hammeenya kee dhaqxee nyaatta yoo gaarummaa kaayyettes yoo ilma namaatiif yaaddes yoo uumama rabbii kanaaf yaadde qilleensaaf yaadde lafaaf yaadde namaaf yaaddes wama yaadde sanaa wal agarta kanaaf lubbuu kan kee utuu atiin fuudhinuyyuu innuu sii murtaadhaa dhufee si fuudha maa jarjartee funyoo liqeeffattee dhaqxee bakka hin taane dhaabbattaa kana jechuun siidhama akka faashinaatti immoo kaanii akka beekumsaatti ilaalamuun isaa hin mala ijoollee keenya of eeggadhaa namni dhaqe takkaatitti addeebi'ee hin jiru duniyaan kan kee gaafuma sana raawwate carraan bakkeetti ooyiruutti akaaffattu xaa'oon isaatis bakkitti waa akaafanus bakkitti taa'abanu gabaan nagadanu gabaan dammatti gurguratanu dammarraa bitatanu gabaan gaagura hidhatanu gabaan muka gadhaabanu gabaan waan bor nyaatamu gaffacaafamu duniyaadhuma kana carraadhaa hin dagatin jechuun siidhama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.